Gaafa jarrachi ga'uu dabareen akka carraa taraan kan gabrichaati namni taa'u baalarraa jedheen kaadimtichi saammatti dhiyaannerra yaa hamiral muuminiin taa'uun ta'u asirraa atarkifte hantaa'e ummanni na argurraa utuu dhageen seenne karraabuuf jedhee gaafannaani rahmatummaa keessanaani nu milkeessi duniyaa diini jedhe Umar dabaree keetiin teesse gaalarraa akkaan sochoone jedhe bakka teesse sanarra anis atis namumaa maaliina hin jaalasirraa jedhe gaala harkifatee deeme gara fuuldura mootiin biyya eeggatuuf kun fagaatee walirraa nama akkanaatu ardeerraa jiraatee dabre duraani rahmatummaa keessanaani nu milkeessi duniyaa diini gaafa dawlaan meeqaata marka islaamaa taatu kanarraa qoqqoodame daangaa baasee wal nyaatu biyyi gaafas mootummaa Umar jala jiraatu har'a mootii digdamee waynatti fakkaatu anda gadde sanaa ol malee achi gadin taatu akkasiinuu walin taatu walin laaftu agartanii rahmatummaa keessanaani nu milkeessi duniyaa diini Umar ibnul Khattaabiin kan shayxaanni sodaatu bakka inni jiruuf karaanni irra baheerran baatu jaalalli rabbii guddaa isarraa jiraatu biyya Umariin arguudhaaf waan uummanni fakkaatu yeroo inni bakka uummanni eeguutti achi dhihaatu silas waa waliin fakkaatu hin eegamuuf inni kuni rahmatummaa keessanaani nu milkeessi duniyaa diini uummanni eegaa jiru suna kan achitti wal ga'e Umar mootii biyyoota